sabate dhugaadha jee walii galee alaa galees waaqni waa godhu wala cubbutti harkee cubbuudha jee walii akeekee irraa goree irraa ofleessin waa taasisu saniin jaa gaabba ganagaa walii dachaan ilmaan ayyaa dhuga isaan tun illee isaa dabartee ammoo aga dandeenyutti gaa itolfanna ammoo booda xiinxala isanii dursanii rabbiin fadhe oduu teenya tan jalqaba irratti gargaarsi islaaha ilma namaa bikkan ga'u harki bal'aan harkuma rabbiiti jechuudha haa ta'u ammoo waan qabnu wal bira dhaabbachuun tun abdii namaa laatti jechuudha warri bireentuma xabboodhaa galatooma gargaarsi keessan gara buleeyyan keenya Sheekh Amin Ibroodhaatii fi ustaazota adda addaatiin gara Harargee lixatti gargaarsi keessan gahaa olee Harargee bahallee gara Shaashamanni irraa midhaan fe'amee gara Harargee bahaa tasaabii wal harkisu jaha olii deemaa jira akka agartan kanatti is good beekaduga laftilleen magariisuma jechuudha ambar beeluu biyya teenya tanaan na dhibe jechuudha beelti biyya teenyaa tuni amma biyya Arabaas fudhadhaa biyyoota Afrikaa hedduu jira warra beeytee gammoojjii cirracha keessa dhahaa keessa galu waa isaanii beelee waan agarree jechuudha lafa magariisa kana keessa namni keenya beelaan du'an tunis ka alama qiyamah rata kuma chuhi rabbi rahaji jiru eber wa belti tenya turu wa honge woni harge fi beete baale harka ka wa honge biti samin qabeenya keenya rabbeeti abbata u dadabneti ho bishne ragaba jira chuhi qonne dafka yafne nama fi gumbi guta jira chuhi lonti sineti alaga daf diro rasa jira chuhi irranuti agabneti radarre alaga ifratti gobsaa jirra oromiyaan hagayoom akkanatti beeytee sababan beelaa guddoon tokko saaminsa fi namni itti galu oromiyaa tanatti jechuudha ati taariba gootaa isaan ammoo sitti taariba godhanii jechuudha waan dabaatti bokkam ati oromiyaa irraa agabdeeti miilaala si beeytee bosaasuudhaan kaan bishaan nyaatee kaan karaa nyaatee deemaa jechuudha ummanni ammoo gandumarraa keeti oromiyaa dhufee tujjaaraa jechuudha waan dabaatti umani wa Dubai dhaquu isaanii barbaachisu Awurooppaa dhaquu isaanii barbaachisu Ameerikaa Austraaliyaa dhaqan goondari xeetu amata karra tujjaara jechuudha goojaa birraa xee waan dhuga wala jaabaati mokkaba jechuudha Oromiyaa nuti irraa beeloon xaysaala mu irraa quufan tunis baasuma jechuudha tunis baasuma rabbi nurraa jijjiiru ilmaan ayyaameetti hadda Sheekh Amin Ibroodhaa gargaarsa qabateeti akkanatti itti dhiyaate amma gaa lafa tana keessatti namni beeleweenis waa aqlitti yanaan fudhanne meetti dhiyaadha anyway sagaleen dhagamtu akkatti dabarsuudha irra jiraajiin ana Jaabire Nera kasih هايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صوتا قوتا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة لقيني ربي سنر التاجراته أما إمالي خينيا بوخي مخينالين تينيا خالي جيلي خينيا سوتدي جيلي خينيا خان Hararge dihatti ramadame ana afur hawwi guddina oda bultum gammachis burqadintu ana hammanatti ramadamne gareen teenya ramaddi kana keessa garee nuti garee warra burqadintuudha bakka joolleen irra dhaabbattee ummata rakkate dabarsiti san carraa san arganne gargaarsi nuti fuunee deemnus irra baay'inaan gargaarsa waldayni bareentuma xabboo Minnesota irraa nu ergee fi khabirollee dabalatee jechuudha akkuma amma nu duubatti agartan kana makiinaaleen tun makiinaa gargaarsaa ta'aanaa tokko deemtu ammallee waldayni caayaadha waldayni caayaa ka gargaarsaa مخينا سديتو نبودا واني جرا مال جتنيني جيرو رابها جرا
waliigala amma nuti Tayfee deemnaa aanaa burqaa dhintuu jechuudha hawaasa keenya bakka jirtan hundatti jazaa rabbi isinii haa kafalu isiniin jenna amaanaa teeysan harkarraa harkatti dabarsuudhaaf deemna gama Harargee bahaa makiinaa wal harkisu tasaabii jahaatu Shaashamannirraa bahaa jira sababaa geejjiba makiinaa dhabuutiif xiqqoo booda'aane silaa guyyaa har'aa kana hunda saatuu bakka takkatti qooduudhaaf deemna sun makiinaan suni sababaa makiinaa dhabutti Harargee bahaa xiqqoo nurraa booda'aane har'a fe'amaa jira Shaashamannirraayi gareen gamas deemtees gamas imaltee jira tasaabii jaha jechuun makiinaa biyya teenyaa ka wal harkisu san habbaa jahaatu gama godina Harargee bahaa bobba'ee makiinaalee akkas fakkaatutu ammas gama Harargee dhihaa bobba'ee nuti tuuta irraa milkooyte ta duraa ta gargaarsa fuutee amriin milkooyte fi baatirraayi kunoo gargaarsi keeysan karaa seenee jira warra beelawesan dhaqqabuudhaaf baddeeysarra makiinaan teenya akka jiru bookerra wal ga'ee adaamarraa dhufee bookerra bulee bookerraa bahee deemaa jira amma gaa bookee guddoos dabarree masgida jamaal keenyaa biras cabbii jedhanii naannawa kana gama biyya roobinii san seenuu deemna amma biyya roobna amma tun biyya rooba qabdu ta keessa deemnu tun gara biyya roobinii aanaa rooban qabnee san bahuu deemna inshaallah yaadannu wajji imala hoggaa bakka san geenye kallattiidhan nuti ummata saniif kennu nuti ummata san gargaarsa isinirraa fuune biraan ga'u isin agarsiifnaa hujiin keeysan firii buusee jira hujiin keeysan bu'aa buusee jira galatoomaa jazaa gurguddoo rabbi isin yaa kafalu jechuu barbaannaa hujiin teeysan bakka buutee beelawaa beela baasuun sun bakkatti qaceeltee jirti unoo guyyaa har'aa taakka jettee fe'amtee jirti bakka san dhaquuf kiiloomeetira 50 qofaan nuu hafa kiiloomeetira 50 booda walitti deebinaa peejii tanarratti gargaarsi guuramaa jira warra peejii tanarra gargaarsa guuruuf carraa gallakkifna amma isaan achi muramanii jiran isaaniif gallakkifna kiiloomeetira 50 booda walitti deebinaa baga gammaddan baga gammannee hawaasa keenya mixaaxa oo'a hawaasa kiyya mixaaxa oo'a baga gammaddee mixaaxa oo'a torbaan tokko keessatti gara miliyoona 20 wali qabde torbaan tokkotti jechuudha kun seenaadhaa beeki taarikaa beeki gara miliyoona 20 torbaan tokkotti ga'ee jira horiin isin wali guuraa jirtan wanni kallattii tanaan dhaamuu barbaadu ammallee horiin funaaname hundi kallattii takkaan akka galu cufa nama kaameeraa fudhatee nama boochisee hundarratti horiin gala yoo jettan rakkoo akka ta'e qajeeloo beekuu barbaachisa tuuta beekamaa nuti isinii kennaa jirru yoo horiin kun bakka ga'uu barbaaddan garee nuti isinii kennaa jirru waldaya isinii kennaa jirru mul'isis ta'ee caayaas ta'ee peejii teenya ta'amma isinii kennaa jirru lakkoofsa nuti isinii kennaa jirru halaafinnata fudhannee amma deemaa jirruun yoo horii kana kararraa maysitanii namuma agartan hundarran naytan isinumaatu itti gaabooda gaafatama malee nuti irraa halaafinnatan fudhannu jazakumullahu khairan irratti uf eegaa jabaadha Allahu akbar jechaa deemna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warra ameerikatiif peejii gallakkifna jazakumullahu khairan barakallahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بلال لفانا مودي مجرى خوبيين مجاسم بوس هاي شيخ خينيا شامين إبرودات إنجلتوما يناني قويا خندوها ويقول دارين إيغاتوري غرا خيستي ديرو شامين إبروما توكلا غرا جبيسي جيتي بيتي بيلتنا الرئيسان قبوچو توري أستغفر الله اللي جنة إساني اللي أفونا لله جنيني أمو هدو نما تولا يتشخي معلف علماء خينيا أستاذوني خينيا أتيك بيكادو إبادان تنجالتو نفني جهاني خنجالو اللي نفني بيكادا قبصون تنجالتو اللي نفني معلف نمي لبو نما تكو براري أكنا بيتي إلما نما الدنيا هنقوتو براري خلافو هجين الرئيس انتجير تنتوني هجين نمو بونسيتو amsa qulfii illee lubbuu qabullee isanii dhaamanii jiranii bireentu mata booda galatooma atiin caayaa Harargee illee keessoo jirti na fakkaatti soofumarillee dalagaa babbaree dura jirtan galatooma isanii jenna warri macaatuu lamaatis akkamatti gaabdii guddaa qabna gargaarsi sikkoo fi maddoolleen hedduu gaa waldoonini
keessa warra biyya Arabaatiif fi warra beetee maallaqa dhuunfaadhaan ergaa jirtan atiin bikka lama dogootanii gaarii na fakkaatti yaaduma shabboo miidiyaati irra guddaan keessa yoo dandeessanii peejii Shaamin Ibroo kanarratti ergitanii nama amanamaadha abbaa keenya nama beetee sadaqaa teessanillee bikka niyyettanii saniin gahuu danda'u Shaamin Ibroodha akkalumatti illee isa durallee namni tattaafataa turan Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaadha jara lamaan kun gargaarsa keessan bikkaan isanii gahan jeetiin abdii irraa qabna warri dhuunfaadhaan ammoo waa hedduullee dhugaadha ijoolleen tattaafataa jirtullee ni jirti odoo walii dhiiftanii bareeddu jechuudha warri dhuunfaadhaan amma gargaa beeytee warri dhuunfaadhaa hujuma miidiyaa dalaga hojii horii itti ergamu ammoo ulamaata kana dhiifnu jechuudha ebar kunu gargaarsa guddaadha gabbaatee warri viidiyoo martanii hawaasa keenya kakaasaa jirtan galata guddaa qabdan ammoo dirqama maallaqni sirriitti ergamuun hin barbaachisu jechuudha maaliif irra laaftuun Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa fudhanne tuuta qabaa jechuudha jaarmee ganaa jaaramuu miti muuxannootti qaballee gahuu danda'a waan niyyattan san so gahee shabboo miidiyaadhaa ma fakkiidhaaf gargaaraa jenna malee maallaqa nu biratti ergaa hin jennu jechuudha because eessa geessina meemma amma shabboo miidiyaa irratti GoFundMe fi waan akkanaan gooneef nuti maallaqa isa nutti ergite yoo hijibne malee yoo hajeelle malee jechuudha karaa biraatiin yoo hajeelle malee maalitti goonaa jechuudha maallaqa isa kana walitti qabne ammoo akkanatti gabaasaa galchuutti fiifuu jihaada irraa takkaa jechuudha turuu dalagamu akkam so shabboo miidiyaa fi obboleen kiyya warri kaameraadhaan beeytee ganda keessa deemtanii waraabaa jirtan galata guddaa qabdanii wajjuma galata qabnaa jechuudha ammoo gargaarsa kana bituu deliver godhu odoo beeytee warra nurra tabaroo qabu dhiifne gaarii jechuudha lafa tana beekan hara beekan eebas beekadhu wanni tun gargaarsi kun yoo haraan deemellee budaanni nyaataa jechuudha mootummaan teenya ni beeytanii mootummaa darree takkaa jechuudha egaa ustaazin janni anaa jee maaliif hin darree jaani ebergaa asuma keessa haasidaa jira jechuudha mootummaa tana keessaa yoo harki hedduun waan tana keessatti hirmaate gargaarsi kunuu booda karaa siyaasatti nu harka akka hin jijjiiramne irra caaltuun abbootii teenya tana takabajaa qabdu nu biraaf mootummaa biratti odoo isaanirra quufne bareeddu jechuudha amma shabboo miidiyaan gargaaraa jenneetuma hoggaa gargaarsi dhufeyo Shaamin Ibroodha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa soofumaan odoo akkas jennee dhiifne bareeddu jechuudha ammoo waa'ee miidiyaadhaa gabaasuu please godha hundaa'u seenaati rakkoo namni keenya keessa jiru hubachiisaa isaniin jenna kanaafuu tun nama gammachiiftii yoo rabbiin fadhee akkuma gabaasaan nu geetti ammas deebinee isa dhageessifna Harargee Bahaatii fi akkanumatti illee baalellee warri soofuu baruu dandeessan miidiyaa shabbarratti illee odoo argamtanii gaarii isaniin jenna warri sikkoomandoolleen ati warri biyya alaa jirru kun odoo isaaniif fayyadamne Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Ustaaz Shaamin Ibroo fayyadamne bareeda fi ammallee soofumar maaliif hojiin teenya hawaasa keenya kakaasu warri immoo nurra wayyaadhaa akka sikkoomandoodhaa akka bareentuma xabboodhaa amma bareentuma xabboodhaa Shaamin Ibroo fayyadamee jechuudha bagumaan asirratti sana feeree jechuudha sira sheedaan attaati asirratti sana feeruu nuti amma akka shabboo miidiyaatti bareentuma xabboodhaa asirra yaamnee afeerree hawaasni keenya illee bira dhaabbachuu keessaniif galatooma ammallee bareentuma xabboodhaa haaznaa isaanii guutaaf isaanis kun akkanatti beetee hojiidhaan nu garsiisu warri kana hojiidhaan nu garsiiftan akka gaariitti isanii shubbifnaa jechuudha kanaafuu bareentuma xabboodhaa haasa nyaatee jira akka kiyyatte amman haa galatoomanii ati caayaa hargeetis as keessaa qooda qabdina fakkaatti waan goota nu hubachiisa akka uummata hawaasa keenyaaf illee gabaafnu ammoo karma adda addaan illee yoo cortan bikka itti galchuun immoo bikkoota akkaataatu bikka feetanii laa coraa fidaa bikkoota akka galchaa hojiin ammoo miidiyaadhaa maallaqaa keessan seennu namoonni birallee shabboo miidiyaa laalladhaa maallaqaan guurina maallaqni odoo kallattuu tanatti akeekneef nu hundinuu peejii Shaamin Ibroodhaa seenaa ni agartan akkaawunti nabbara
akkarumatti illee peejii raayyaa abbaa maccaadhaa ni agartan akkaawuntin biriis achumarra jira warri soofuu mariis tana hagarba biraa hunnu waan nama abdachiiftu haataafte rabbi kadhannaa jechuudha harki bal'aan harka rabbiiti I think Shaamil Ibrootii fi raayyaa abbaa maccaa artistoonni keenyallee Ahmad Ibroo sheedhaa fayyaade galatoon laal sirba yeroo eeggatee jechuun akkana jechuudha amma kun beeytee manzuumarraa waata garaagarummaa gahu Shaamil Ibroo nan dhageeyni anamma naaf nashiidumarraa takka ittiin fudhadhaa jechuudha Ahmad Ibroo sheedhaa galatoo badeeroo ولي نوفي فيروم لتشويه شابو ميديا وجين وجيتي هوندا وكغاري سيدا دايسنا ارتستون خين خبراتيس اديرو لول غدو كلا تشوي وني غارا خيسا كوين اون فديرو بلبو دما برارو في بلسوم ما نواسون في المناماتي تشوي مالي بخافي تامتي خلافو ارتستون خين اللي غواس خين خاصا برموطنو تقمنا موطنو تقمنا تشوي وني تون تفتينا سياسه جدو sabni kun walii tumsuu jechuun tokkummaan taan kaata hijiballee hin jennuuni tokkummaan taan ta'umaniyyaati haa jennu akkasitti haa bareechinu jechuudha tokkummaan taan haa ta'umaniyyaati ta'uura siyaasaa jechuudha ammoo tokkummaan hojiidhaa fi'iliidhaa tamii jenne takka wal gargaaraan tanaatu tokkummaa dhugaati maaliif gargaarsa kana oggaa dhaqe meeqa haasa meeqa hamilee toora oromoo ta'ullee nama boonsifti jechuudha oggaa akka oromummaan isaniif tantuun tami khadero tami sinje baradero oromummaan tanuma bara oromoon jannustana oromummaan jannustana oromiyaan jannulle kanuma keessa mul'atti jechuudha tunifiifuu loloof dandehe haaga beektee walii tumsuu kan itti hafufnu walii gallee moo kam egaa rabbi walii nu galchee alaa nu haa galchuuti artistoonni keenya gahee keessanii ittiin quufne immoo noo folcha yeroo tunsanya beektee yeroo silaarra easy labor waan nama dhibdu jechuudha mootummaan lee walitti isan dirtitan beektee nama irraa beeloo gargaaruu deemtan moo kam barka gaafa odoo hacaaluun keenya jiraate dhugaa rabbi arra garaana nyaate jechuudha hacaaluun keenya otoo hacaaluun deessa arra jiraate akka beeltii tolo akkanatti hin jabaattu waradeero gurbaan san garaa laafa fuulli rabbi taa tolu garaa laafaa jechuudha akkana bokkaraame sidaara walakka jira jechuudha waan qabu san darbateeti oromoo tanallee haasee nabu waan qabu darbate walii dirmanne bargaa gaafa abdii illeen almost nama miliyoon lama ollu godaansise gaafa dubbiin arraa tanarra dachaa dhibba meeqaan tabeetee 2016 saniitu irra jabdu ammoo keessaa baane moo kam baradeeroo haa rabbiin miliyoon 70 nu godhe silaarra walumaatuun suumee dandeenya jechuudha ibalal makiinaan tumme meesha rana deebisi makiinaan tumme ganda magariisa keessa deemti ashiitaa faan arkee jechuudha yaa rabbi khiyya garaa waliin laafis amma makiinaan tun oggaa deemtu bitaa mirganiin arkaa jechuudha boqqolloo ashiitti adeero biraa biyyee sin nyaatin duwa warabbal ka'aba ashiitaa achi dhaabbatu tana qabriin si fudhatin odoo beetee raawun nyaatin jechuudha kanaafuu ni yaddu ollaa kee aanaa kee kas cinaa jiru sani adeero khaa beetee dirmadhaaf walii haa dirmannu jechuudha abaarni baha maqaan badaan hin bahu warri tujjaaroonni keenyallee khaa akkam jechuudha bakka miliyoon tokkollee baaftanii dhagee jechuudha beetee abbootii qabeenyaa hedduu maqaa dhadha'uun barbaadu shabboo miidiyaa irratti budaa isa nyaataa jechuudha warri beetee maallaqa miliyoonni guddaa fakkaata malee adeero waan takka bari Khaliqi Razzaaq mokam ebarni Razzaaq ati Abdurrazzaaq akkasi wal baruu qabdanii jechuudha Khaliqni Razzaaq maqaa isaati ati ammoo Abdurrazzaaq adeero duba hariskii rabbiin harka kee kana hoggaa irraa nyaatte booda barta haftee teetii miti teetii mi singalle billah aleek singalle wallahi laal akkuma baajanni beetee mootummaa federaalaa baasee naannoodhaa ergee naannoon aanatti ergee beetee hamindaa bakka hunda kafalutti barrabbiin raaziqni jechuudha raaziqni Razzaaq mana manatti kannu akkasii miti sunnaan rabbiidhaa akkami wanni irra guddaan addunyaa tana gubbatti itti mattalaa jirutu goonutu hundinuu bar isintu nizaama rahmaan irraahi takkaa jechuudha mootummaa nama himtattuu fi hazaalima taatu malee tartiibni kun nizaamni kun tartiibuma ilaahiyyaadhaa jechuudha walii gallamoo kam rabbiin ilma namaa takka ilma namaatii mitu waan beeytee waa nyaataa waa dhugaa mukaacitaa beeyladaa ilma namaa
ربي مخطكم مجر سو الدنيا تنقبة تدور كيسان السبيل في الشغل هرين اندلتو دبيتشين دلتو رين اندلتو يا ربي رزقي سيلا فخايا ملئ بيلا خانو مالتو في دي أبو هلا دليتين يا فيدي بيلا تنوتي ولرا في دي الشغل ملئ باجني بيجر الرحمن برا باجني خوغا خنة الشغل خام موتوم ما جاتي خاديرو موتوم ما جاتي خال أبا كبير جاتي خام موتوم ما لما تنيسر الرأي تيسالي رادي ساي چوي اما ويته كوبرا نكافتي امو ابوتين كبينيا والله ونياتي بانكي خيس ولك بته هندنو وان حاجه غرا كيسي فدتو مله تيتيمتي هنا من هو غاهن اديرو وهو نيات توفتك امر راقبدو تاك تنياتي غرا حاجه سيفدتو سلغتيمي سري اچوندنو تانتا علمو تيتي تخان خوالله خيتي تانتا رهيبه خيتي تانتا هفته خاتم تا امتاتي يچوي يوكسي كوستي براغلته والله علمنا ما هو روحين كيساباته واني درو الراشيني يا ربي خي الدنيا الندبس افرهم باجتنا ما خلي ولك ابي برادو في خناني را اديرو خانم ندو انغلو ابرغوني علمنا ما راغابه قبته ونياتون واني سلا يا ربي خيو دوهري يتراشينو تمالي وخلانجة تتاتي مليون بيغا خسيبه طولة بيچوخي ابو غرين نمامر بليون لكاوه يچوخي سوى غياك يا ماما جا چوتي ساديرو خلي بيلتكال جبات بليون تخشو جتا رمالي اديرو جلا ياسي بالله عليك ياسي والله ودو ربي سيفون يچوخي ابرغا ورب مليون اخنا ربي الله سوتت جلا ديما يچوخي نبسي خني سلالا خوما نياتي دبا سندوا خوما غودي سلالا يچوي خوما نياتا مله خوما دبا مليونا اوغا مليون برو خوتي ربي نجابو قال چون عبد الرزاق رزقي ترى خوما ياچو فدامي ابو خافانين قبا اكم غودا فاسي قبا لكو سكراتي سيخن يچوي هولي خوا ميا راسي اغبسي وكم وان جيدا راسي اغبسي براتي هونغي سيبوتي اديرو هونغي تنوها تنراسي نفني دم غفيتي رد دبلف جار ربين دم جفتي دال سفيد هولي خارف موامي أومي أما خاسو قدا في مارة سيفي فوني سدافتا موكم غاهونغ انتا كما بر سيفي بيته خا عبدمان جرتمالي وچو بخي ساي بيته كليسي سينجي ما يچوي ابو هونغ الرحمن تنجل ربي سينجا سياباسو يچوي يو وان دلغت خنا بيته چومر رامورته نياچو برباد فيا غوتو وجين جام فيا وجين باسي بالغان يوم بافنمو هونغ خالق اسي بوتي يچوي اودو مقبد راغبت اتوس عذاب ربيتي غيا قيامات بوي هوغا روح سرابات عذاب نه خيسي جل كبا يچوي اي غيا قيامه موخا بيته حصل في مخته سواده يچوي وني همتون ولا الرا الدنيا ترى ولك كوفن يچوي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أكسبوا كلامي إيه أكس جاب ربين وي وهلاقة تاتنيجا ألهاكم التكاثر سلابيتان دكان إلمنا ما هنودو آياتانا كتور بعد يجري ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بر تكاثروا خني أكوبا شركي بر نخونو شركو براتكو يجري شركوتينغا اتقوتا تافت شابو ميديا الهجر رابيني في دقيني راتني باجروا ولك أبنتنو شرك راتك يشوي ما لفجتشو بربرو ربنا رزق فتولو جرت ولا وامبراتي بتبر إيه بربرو يهجريت يتمش آيات تا الماخ يود كوسد مارت تا إيه بره خرورة فلدرات ولا تولو جرت بوكم خارسي خنك بروسين كن نديرو والجلاباس خا والجلاباس ولدتين توليني إيسين شرك براتك يشوي يفدرو خيسيتو ونقبر ملء معلق طولو معلق برو جرت عبد الدينار تاتي جرت يشوي عبد الدينار خالق وجين بيتين لولا ولي بنتن الهاكم التكاثر رب بيتي ورا صلاه الجنه الهاكم بيتي صلاه تاريخ الصلاه الجنه الهاكم يا زان الجنه الهاكم يا خفر شو الجنه الهاكم التكاثر جن بر الدنيا مرت ربي سيهم ياتي هلاغ رجل تديرو ولك ابون تيتوني هلاغ سيغوتي جا بر ولك ابجي بر حقم حتى زرتم المقابر يچون انو دوا ولك ابوتي وقال هدي خان دبين قلتفكا توليت آيات ديرا هوندا تفسيرين دندو
إيرتو يتشوكو يعني ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم برسلا أدو الدنيا تنقب باجي بيته أدو إيماني تقول لي تاتوس خيسة جراته باجتار أني سكر نخنا وقوا ولك كبدو سلا جهنم يسمو اللتان إخا ربي مالي في جهنم أتشخيسة في دي تشخيش أموها توليت إيقا تشليتي أغر تبودا من ربي ما سنجا أبوها سمرتو أركي ملتا يتشخي جهنم جهنم هو مسكينة من تجارة ملتا جا ربنا الدنيا را إما تجارة ملتا جا يؤدو إيمانك أباتني وربي رزقي بيتي بيا قوتو نفسك كنخنا باجتها نقوتو هقا ولمك أبدي برسلا أقوى كنا لاتي نما غرتا يتشخي ودو جكرا قدو فتي جهنم نما غرتا يتشخي إيمانا سيخي سنجر رخا بابا شركي دا مالك أقبرا جلتا أدير ربي سيابلي سوبسو رحمة يسلي ستي أدربو وان قبدني راباسا انجيني جران ورد مليون خانتان بيتي وان غاري دا أموخا بليون ولي قبدي مليون خيسا خان نس فايدان قبدا ديرو بيلتي تنبلو يتشخي نمهد نوار كانوا ماجرا ولا أبرارو ورد بيتي إساني أشيتا جوتخون اللي أديرو والله يكو بقبال أبارني با مقام بداني بهو سنين جنة ولا أدير من جران إيغا ورد أمو ولي قبو تنتففتن فقومي قبري سريرا الدنيا رتو بر ربي وردي سن كلمته يچوي هونغي سني بوسي وكم لكو سكرا چبر هونغي داديرو سكرا غفيتي مارن هونغي مالف وا اكبات نما خام بيليس ربنا راس بيليس جرا قبين يخي وياز بالله اي والله ميلالا بل حكم وساتي يچوي رازقني عبد الرزاق اوغاني ديدي هوغاني ديدي سكرا غفيتي خله اوني gaastrik waqaa gaastrik sanfaa khajaayibaatee chiri hogguu afaan kaatee beetee ibiddee jahannam garaa keessaa balba olola chiri adeeroo sadaqa duuni fayyita inshallah qabxi ittaatu taadabar wokala jiran warri biyya arabaa xiqqoo qabdanii raagaa ummata keessan cinaa dhaabbachaa jirtan galatoomaa warri ammoo biyya balloo jirullee hawaasa keenyan dagatina warri USA dha warri Canada dha warri Awurooppaa dha warri Australia warri balloo keessa jirtan تنا قلت سني رأي جماعة وري أمو already بافتن بكرة بافتن تربي سني تاغوتو وري باسني اللي غوتو ما برتنو غوتو ما ربي غوتو ما واباس ولا سني اللي ربي نودافو آخر نجا كم تيتانتو تدبر أدون تيجي تبراغا تغرغاسا ولد دامنة نمو جواد إن شاء الله وجنا هذا بنو شبو قبتي تانتو توغا دبره واي ورانا خينيله هاغا توكو سنيفين غباسا وشاء الله لا بالله اكاجابا شوبدون او وتي جرتي شوبدون اكاجابت او وتي جرتي هاسو مرولين هاسو غده اتين هاسو سنك غارتين دغيفدي تنتله راهاسوفنا امو هاغا توكو خايسان ما دغيسفنا يچوي غورو سمبوسو داف بيتي ساعتو صابري دچوي هغولون خينيا نغدا صابور كافي يچوي ايغلولي كابا دومه gabbani asori yechuki mangudon tin asabul kaf ammo marro waqti te gatte gabbate galato kontenti aso kheti ammo ballinani gabasa ragalcha ammo haso gafile te nyunda fu debisa qabukato abdi guddan ka wolbanne wokam jaran abo orani khanyas ka mashallah dandi rabbo jal kamanka abo droni takalli rabbi ruhae guti droni sambete droni na akhmatate وراني أما قرت كنو إمال إسات فوفي جرا جباسان بيخيسان ورفاجو تخيسا almost مخينات بس ديتو جيالا موسى خيسة وراني وخيسا يا إيه تقول برا برضو آيت خالقني سو بو تيجرا تقول وراني خالقني نيس وراني بلسوم وربو تيجرا تقول إيه برخا دلقا سمات نجرا ملي أكا خينيا في أكا بيتي أبا أو في كافا أو تقوم نبر ورخا نقوم يمناديرو بس سبب ايتي مليون ترباتم خالق ملك ابن يتخي يتيمة سبب يتيمة خلق ربين قبايس وشال لهب لهب قوليتي أسير راس الرافي وانجل يتخي ilmaan haram beete warra mana nurra gube dubartii teenya gudeede ilmaan oromoodhaa boochisaa jiru kana hundaa'u qottee duudaan ol dachaate awa qabrii teessa rabbi achaa godhu jenna rabbi harka wayyaanetti sanaa galchu warri oromiyaa keessatti beetee hoggaa tokkoof akka lamma olmos hoggaa tokko dhiyaanne jeejahan dabre kana warri qottee duudaa fi dudduuqqeen dhuftee ummata keenya dararaa turte adeero
Haji Dabra Biraan si barbaada. Beetee Israa'el isaanii isuma jechuudha gooftaan isaanii Haji Dabra Biraan. Haji Dabra Biraan gaa waraana isaa kana gadhiisee akkanatti ijoolleen isaa beetee shak jechaa deemaa jirti jechuudha. Waldaas qabatanii oduu ajaa'ibaati. Yaa'u maaluma dheessaniiru. Lolli isaanii kunis adoonnoo keessa hotees gaabee kan wooma dheessu jechuudha. Ana kan laalee akka jirutti Haaliqumaatu lolaa jiraan malee abiyyi waa wayyaanee mitaa deero. Akkami namni guyyaa sadiitti akkana ta'a jechuudha. Ima lola badrii tokko fakkaata beetee hamaleekan buutee chab godhu jirtu. Abu Jaalni harka jangaafasan maleekaa beetee walii galama kam dudduqqeen isa harkee jira bargaa dheessuu miti. Yaa akhi kaa dheessisisanii wahuma biraa dheessu jira malee waraanni beetee abiyyiidhaa waa hawayyaanii qofa dheessinatti hin fakkaatu jechuudha. Bargaanii dheessaame kiiloomeetira 50-60-70 deemaa jechuudha. Waa ajaa'iba rabbii kana qawwee tanas akkana lafarra shorreessaaf fiiga. Ehaa darbeen fiiguu ni gaafatanii jechuudha. Qaanis hin qaban jechuudha hin qaanfatan. Odoo dheessaniiti ka qobboorraa goobiyyeerraa araadomirraa maal jettanii qobboroobitirraa kun hundi dheesseeti waldaa keessa walit dhufanii wal gaafatan jechuudha dudduqqee finqaa. Indee anta mataa indee ara kwaalaa tarrafa barkaa silaa beetee aadaa guutatti namni gwaa dheessanii dhokotaa jechuudha. Ni qaanfataas. Wajarri saalan qabu jechuudha. Waliin maramaniti baga Gabreeliin si beetee si baasee lubbuu si baasee jaan jechuudha. Saboo isaan keessa namni xiqqoolleetti amane hin jiru jechuudha. Hin jiru isaan keessa imaanni xiqqishaan tokkollee habiibbiidhaa isaan keessa hin jiru jechuudha. Waan dabaati. Bar imaanuu misqaala zarraa keessaa dhabee jechuudha waraana piippiidhaa. Bood namichi siyaasa akka gaariitti ittiin himin immoo akkam. Wooma akka waliin qabate jechuudha. Bargaa oriisaa miti. Kamtu irra jabaani barwanti ganaan dhiyaattu jechuudha. Kiiloomeetira dhibbattuun dhiyaattu jechuudha. Isaan rabbi ruubaatti darbeetuma laalgaa fiigisaa miti. Boodaa isan dhageessisaa odoo beetee hotte duudaa tadheessitu tanaatu waraana dheessuu agarte. Hoggaa agarte beetee waraana piippiidhaatti basmaam walda manfas kudus. Anta jettee antamte shashaallendi. Ihenna taatqa. Dishka asirra kaayyatee fiigaa jechuudha. Eebanne. Mee dishka asirra kaayyatee fiigaa bara. Karaa seenaa jechuudha. Uummanni nu taajjaba taraa tana jechuudha. Uummanni nu taajjabee hamma harkaa jirtan waraanni keenya illee imala haram deemanillee beeku. Ati harma Finfinneetti waraanni keenya Oromiyaa keessa alaa kulla haal waraanni hedduun nurraa bahan. Ammoo waraana keenyaan ammallee gana gabba hinaa jennaan. Lolli eboo dishkaa asirra kaayyatee deema. Dishkaan kun bar sibiila dheeraadha. Akkana ofirra kaayee beekte eebada piipi. Misqaala zarrallee imaanni beektee isaan keessa jiru jechuudha. Boo imaana rabbi hin baanu. Jarri beektee Shaarukaan itti amane mokkame jechuudha. Waa jarri itti amane. Damoozaa fi boota nasanii dhawataa jechuudha. Itti amanee seenee mokkame. Ganda keessa barinni fi waa nama laafaa jechuudha. Boona isaatii fi ilma namaa kan akkatti azaabu. Hoggaan dhiiraa harka immoo asirra kaayyatee fiigaa jechuudha. Ammoo qabriitti rabbachaa godhu. Waan asiin darartee ol deemte sana hundaa makiinaa 300 olitti deeme jaan. Garii dhumaatu beektee karaa tuulamaa kana keessatti dhukkee irraa kaasan jaan makiinaa jaamoo torbata deemu jirtu. Waboo ka arkiteeti. Maal garam deemaa jira? Maalatan beeka kabbadaa gara wayyaanee sanitti deema. Maal abbaa isaa wayyaa asitti galchuu kana eessatti dhiisee deema kana. Asitti hambifanna jaanii gariillee irraa reeban jechuu kiyyaa. Bingeen beetee jaakkema badhaanidha. Baqee abbaa ishii eessa abbaa keetii dhuftee deemta. Asumatti xaafii hamta malee waasii waamta malee xaafii maal hamaa miti. Rafarrafee haga irraa danda'u hammi kaan galgala baafatan jaan. Galgala harka irraa 8-9tti ilmoo shimbirroodha Oromiyaa keessaa kutte ammoo dhaamsi biyya keessaa nu dhufe waraanni bawwazanii jiran. Gariis hagaffidan qabanii kanaafuu dirreen qullaa seetanii waraanni keenya akka gadi hin baane. Gana at least torbaan kana eeggadha ammallee istiraatiijii duraan qabdan irraa hin baqina. Tartiiba
tartiiba kaleessatti deeman tan sanirraa ammallee sa'an ganaadha noo hamiltanii gabbaatanii booda beetee akka dudduqqeetti saniin afini jechuun qaallichi noo yad illima isaa keessa akkan seenne waraanni keenya bikka jirtutti ammallee of eeggadhu ganaadha jarjarin daandirra bahuu fi mul'achuudhaaf hin rakkatina rabbi nu haa mul'isu akkatti mul'annu dhufuu ta'a mee haalolli kun xiqqisho karaa dassee kanatti haasaa dhiyaatu jechuun ebargaa haa bilchaatu maaliif Haji Dabra Biraanii fi Shaarukhaan hin beeynu jechuun yoo dubbummaan turuu beetee holocholloo taate hin beeynu taphallee taate beeku bajarri taphata boo lubbuu namaatiin taphatan namni silaa kubba taphatamu akkam Shaarukhaanii fi beetee Haji Dabra Biraan kubbaadha beetee lubbuu ilma namaatiin taphat jiranii haga beetee lolli kun lola dhugaa ta'uu yaqiinfannutti waraanni keenya battala keessan irraan bahina daggala keessan yaa'ina jaluma siqaati qophaawaa isaniin janna heddullee akkasitti onnee isan buttee hamilee isan buttee dirretti nurraan bahina waan guddoof isan abdannaa waan guddoof isan eegganna boo jarjaran qabu bargabrummaan teenya deeroo amata 150 يا أخي أما شنت خبرات أما تشن خبران إيجنا يتقي جرجرة تنكم سياسة فدندة وران فدندة دبلوماسية فدندة سوتا ترتيبا يا نبو نصري هالكرب بيجرتي جرجر نمبر باتشيسو برول اللي نمبر باتشيسو دبي خابا سنمو ربين اتجرا أبو بالكان وهاجو جنة لولا سري اللي قال لولا بيتي تنياد دمنو متي لولا اتخاصا يا ربين وهاجو بيشا بورين وخاي हासो निबरागा हासो जालमरोती हासो जालमरो ले हागा तो कोई सकता नहीं सिफने मैं वो बोला लगे फटा दो इला कारण क्या है जनवासी का वही राय मेरा जो कल उगला था टीम की बेटा Jadi kalau timur ranjir tu. Karo coba. Bila karan. Ya. Jadi mati kan. Woi dah. हाये आसो बरोड आगत को सद्दगे सेती बलिना गा इदना सातु नुरा अम्मा साय संबिरावान दबरते फी तिको रमता सरी दोना आसो बरोड आगत को दगे फदा बलिना में भी वली दचानेती दावसेसा कुल्फिती रावल मरी हन्ने जो यो नंबर इला ताफेर नवर बाचिफ्तेले इरा ताफेरा अम्मो अकल गब्बाते उम्मता कहती दुब्बचू तुवांगारी दा गलतोमी इजामतू सन राका वजना तिरियादा Kubbaniilaati barte jennaan araada sitti ta'a jetteetu dabeessa yoo jajjabeessite dabeessi rakkoon qabu goota ta'uu danda'a. Hiilaa garuu yoo fidde awwaan akkasii yoo I like it. Description of Lola akkatti haa ilaala. Namni hoggaa leenjii xiqqishotti naaf booda naa deebise malee namni hoggaa leenjii hidhate tarsimoo baafate nama kubbaa taphutu tahaadha. Dhugaa isaati. Description perfect. Inwaas booda haraaraa namatti haadha lolli suusii namatti tahaadha. Walii gallaayyuu. Egaa rabbiin nun goliin jechuun waraana beektee misqaala zarraa siyaasaan qomasaa keessa hin jirre kadishka qoma beektee akka harqoota baadhatee fiigu kan. Rabbi akkas nun goliiniiti lolli bar joolletti wadhaamaa jira. Joolleen beektee gaara jirtu jechuun joollee biyya keessa jirtus kaaba dheeyxaniin dhuminaadha hoottaana biratti galaadha jechuun jira marroone itti dhiyaadha. jiran hedduun isaanii ga'atii fi gabaasaama jirtaa waraana bilisummaa Oromootti nagaan harka kennachaa jiru qawwee Oromoo Oromiyaa keessatti hambisaa jiru gariin dubbiitu galeeraa fi dabeessaa yoo leenjisnu dabeessi qawwee itti dhukaafamtu argeen beekuuf sodaata qawween homaatiin gootu akkasiin battala qabattee tooftaa waraanaa kanaa qabaattee loltaa lolli akkatu tapha kubbaa miilaati barte jennaan araada sitti ta'a jetteetu dabeessa yoo jajjabeessite dabeessi rakkoon qabu goota ta'uu danda'a. Hiilaa garuu yoo fidde qawween akkasii yotte inni itti dhuka'ee argee sodaate jiileeraa jechuudha. Jiilaa
goota gochuu hin dandeessu. Tasuma jabeessa goota gochuuf waan inni itoon argee sodaate itti himtee barsiisteetu akka inni sodaanne onneeffachiisaa. Jiilaa garuu waan argee sodaatedha qaba. Waan jiilee irraa baqatedha qaba. Waraanni amma gara Tigraayitti akka hin deemne sodaatee waraana bilisummaa Oromoo harka kenneef hedduunsaa du'a irraa ekeraa du'a hambaa du'a qarriffaa bulbuu keessaati ba'e jechuu baay'eensa. Du'a keessaati gaddeesse irraa haftee hambaa du'aa warra achitti dhumate kanaati jechuudha. Ilmaan Oromooti baay'inaan jiilaa waan ta'aniifidha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi sossobeetti gashuu hin danda'u. Dura sossobeetti gasheera. Amma lammata sossobeetti gashuu hin danda'u. Baay'inaan hafaa jiru. Ammas gariin immoo hubatanii qabsoo sabaas hubatanii qawwee isaanii saba isaanii keessatti hambisuuf. Impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru. Lola namaa irratti dhandhee hin hirmaannuuf hafaa jiru. Hubataniitu jiilaniitu jechuudha. Kana lamaantu jira. Ammas dhaamsi'anii ilmaan kanaaf qabu deemtanii umatiinaas saboonni wal ijaaraa of ijaaraa biyya isaanii ijaarrataa jiru. Oromoon abbaan qabdu abbaan dhabsiisiina abbaa jaarmiyaa ifitaa tokkotti tolfachuuf deemuus jirra tolfannees jirra lafa jiraa. Oromoon qawwee keessan qabattanii gara lola kanaan dhaqiinaa asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Egereen Oromiyaas boruun siyaasa Itoophiyaas akkaataatti impaayerri Itoophiyaa irraa ijaaramtees boruus rakkoo qabaachuuf deemuu malataa hundan dubbatanii qawwee kee qabachuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti dabalanii sodaatu. Warri dabalanis isinitti himaa jira. Kan barbaadu qabsoo keessatti kan immoo galuu fedhu maatii isaatti gashaadha jirra. Kanan siin jedha. Gariin ammoo lolli kuni Oromooyyuu laallatu. Impaayera Itoophiyaa keessaa sabni guddaan eenyu lafti bal'aanii biyyittiin irratti diriirtee jirtu eenyu eenyuuf lolamaa eessan lolamaa maaliif deemama karaa nagaaf haa deemna yoo siin jedhan dhageessa yeroo hedduu warri kana dogoggora akkasii uumuu barbaadan karaan nagaa yoo jiraate namni nagaa jibbuutu har'a garuu addunyaa kanarratti amala siyaasaa yoo ilaalle mee biyyumti rakkoo isii nagaan furataa jirtu eessa jirti moo Oromoo koolaana kaleessaa gochuu barbaada namni keenya. Har'a Raashiyaa fi Yuukireen ilaali. Yuukireen biyya akkamiiti? Raashiyaan biyya guddittii aannan geessu teknooloojii akkamii meeshaa akkamii sadarkaa dinagdee akkamiiti harkaa qabdi Yuukireen immoo hangam geessi. Rakkoo isaanii nagaan furataan jiran. Yuukireen immoo biyyittii guddoo addunyaa raaftu kanaa jetteen sodaatu. Hidhattee ummati ishee itti bahee ji'a meeqaaf ilaala. Lola Raashiyaan turteetti yookaan ji'atti jennee eegaa jirru ji'oota meeqaaf wallalaa jira. Qawwee Oromoo irraa fudhachuuf maaliif namni nagaa jedhee Oromootti lallafa? Yoo nagaan jiraate immoo Oromoo caalaa kan nagaa beeku jira. Kanaaf ilmaan Oromoo qawwee isaanii Oromiyaa keessatti hambifatanii siriichi bukoo hedduutu jira. Qophii nama gaafata. Qawwee keessan fudhattanii lola sin hin laallamneen deemiinaadha jenna malee lolli kuni impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon laallatu. Inni impaayerri Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre immoo ishee akkamiiti? Gaaffiin karaa nagaa yeroo tokko immoo waan nama ajaa'ibuu fi hiddoo namatti ta'utu adeemaa jira. Oromoon wal qooduumaaf wal xiqqeessuumaaf jaarmiyaa hititaa tokko jalatti buluu dadhabuumaaf yoo ani irra jiraate yoo na keessaa dire hin taatuumaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa waan jettu Oromiyaan biyya taate ofiin deesseet mootummaa ce'umsaa impaayera Itoophiyaa keessatti qabaatti ta'ee akkaataan isaallee itoo naa ibsani'an waan naan gallechu mootummaa ce'umsaa Oromiyaan biyya hin taaneef of hin dandeenye achitti akkaataa kutanii mootummaa ce'umsaa ijaaran hin beeku. Warri kun yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo gufuun itti ta'e qawwee kaa'uu dide karaa nagaa fixanna. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaa'e jennaan uummanni Oromoo walumaa galatti akka qoraanii hidhaan hidhamee ba'aan ibiddatti darbatamu. Qawween Oromoo lafa taa'uun qabu. Waardiyaa isaati. Bilisoomes qawween ni barbaadama. Poolisiin barbaadama. Milishaan barbaadama. Waraana barbaadama. Biyyi kamiyyuu qaba. Fakkeenyuma dhammasii kaaserraa. Addunyaa eenyuyyuu yoo rakkoo nagaan furachuu danda'eyyuu hidhannoon nama barbaachisa. Daangaan biyyaayyuu sanaan dhibba waraanni bilisummaa Oromoo sana kaa'uu kan inni dide kanaaf waraanni biyyittii keessatti Oromoon laallatu jennu tokkoyyuu hin jiru. Sabaaf sablammoonni biyyittii keessa jiran hundumtiyyuu akka ollaatti Oromiyaatti naanna'anii jiru. Biyya nuti hin gaangeessine jiru. Kana hundaa'e Oromooni
haarafuu bakka rafatti immoo waraanessa yoo nyaate hin dubbatiini hin socho'iini. Kanaan saba burjaajessuun hin jiru. Ilmaan isaa har'a isa keessa jirti, mana isaati jirti, laga isaati jirti, qe'ee isaarra jirti, harkaa nyaattee irra harkaa dhugdee qabsoo gaggeessaa jirti. Uummanni keessa jiru kun kanaan burjaaja'uu hin danda'u. Kan gara diidaa jiru kun jireenya adda addaa qabu, viizaa biyya adda addaa qabu immoo achi taa'eetu waraanni kun sanan laallata kanan laallatu miidiyaa harkaa qabuun haasaa yoo ta'e inni sun laga ce'uu hin danda'u. Dhaloonni sana dhaga'u, gurri sana dhaga'u Oromiyaa keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti kan deemnu bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa biyya keenyaa tiksuutti. Yeroon isaa ga'u sanatu ta'a. Tarsiimootu jira, tooftaatu jira. Istirateejii achi immoo taaktik and teknik. Taaktikii fi teknikiin akkaataa barbaaddeen jijjiiramuu danda'a. Istirateejii yookaan tarsiimoon garuu yoomuun jijjiiramu tarsiimoon keenya inni dhumaas garuma sanatti deemuudha. Ayyee gara karooraa jiru gaarraa waa xuxxaniitti iyyuuti mee waraanni bilisummaa Oromoo haalamma keessa jiru keessatti maal godhaa karoora addaa inni qabus yoo jiraate akkasumas hariiroo yookaan dippiloomaasii sadarkaa idil addunyaa irratti taasifamaa jiru wal qabsiisee waan keessa darbes waan isa akka hanqinaatti isa mudate jettan waan irraa dubbattan yoo jiraate nuuf kaasa. Egaa jaalladhi inni kun waraanni karoora akkamiin qaban karoorri waraanumatti himamaa asis akka waraanaatti yoo karoorri bahee jiru sirra ga'u dhageessa. Gama dippiloomaasiinis yoo ta'e dippiloomaasii akkasii biyya akkasiitti waan akkasii hojjennee wanti himannu hin jirtu. Namoota hedduu waliinis ani kan wal dhabu uummanni Oromoo heddumminaanii garraamummaa hundumaa waan hojjettu natti himi yoo baduu baate immoo waan xiqqatu hin jiru. Qabsoo keessas turee kanuman arge. Humna baasee himuu hin dandeenye. Dippiloomaasii bareedaa har'a biyyoota hedduu waliin sadarkaatti walii galamuu danda'amuu qabuu fi waan barbaannu irratti akka biyyatti ta'uu dandeenyutti deemnu irratti waan hojjennu nima hojjenna kana hundaasitti himuu hin danda'u. Eenyu waliin eessatti inni kun ani biyya ta'uuf deemna malee nu biyya miti jechuudha. Kanaaf iccitiin keenya gaafa biyya baane akkaataa barbaanneen biyya barbaanne waliin waan barbaanne hojjenne ifaaf bilisaan hojjechuu dandeessa. Amma sadarkaa biyya hin taanetti eenyu waliin akkamiin istirateejii kamiin hojjettu kan jedhu dippiloomaasii gaarii kannaa qofaatii yoo irra darbe bareeda. Inni karooraas akkasuma. Inni karooraatiin ala sochoonee hin beeknu karooruma qabnu. Karoora qabnu garuu waan nu mudatee fi hir'ina jira yoo jette jira. Hir'inni jiru kun yeroo hedduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana diiguuf diinarraa osoo hin taane diinni diinumaa bofa isa fagoo dhagaa jala jiru sodaatte irraa baqatta. Seeta ulee cabsitee ajjeesta. Inni sun diina tarsiimoo isa lolaa jirru sana. Bofti afaa jala jiru garuu baay'ee rakkisa. Hin mul'atullee, hin argitullee, si keessa jira, si jala jira. Yeroo barbaadetti si idda. Kanuu rakkisee diina isa fagoo bofa dhagaa keessaa osoo hin taane fira fakkaataa isa dhiyoo nu keessaa bofa afaa jalaas. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka hin hidhinne qawween waraana bilisummaa Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo fi dargaggoo Oromoo harka jirtu akka isheen iddoo tokkotti walitti dhuftee bu'aan buufne fira fakkaataa hedduutu baay'ee ilmaan kana mataa ishee akka walitti hin qabne gurmuu jabduu akka isheen hin taane gamaa gamanaa jeequmsi hamaan akka keessatti dhalatu karoorri bahee karooraan deemurra waanuma irribaa kaatee har'a dhalatu qofaatti deebbii kennaa akka ooltu sanaan akka yeroo kee guddu nu taasisuun baay'ee haala ulfaataa ta'een yeroo hedduu hanga barbaannee fi humna barbaanne sanaan akkan sochoone nu taasisa. Baay'ee ulfaataa dubbachuun illee waan na dirquuf hin dubbadhaa. Ijoollee Oromoo har'aa jaarmiyaa tokko jalatti walitti deebisuun sadarkaatti ulfaatutti quunnamtii ilmaanumti Oromoo gaggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo sirna dhabaa akka ta'u, ofiin bulaa akka ta'u, akkuma barbaade kan dalalee akka jiraatu, bifa sanaan akka ijaaramu barbaadanii diina caalaa firatu sana taasise. Oromoo rakkoon kun eessaanuu haa ba'u akka fedhayyuu haa ta'u inuma furama.
garuu taajjabbii ulfalatee dhalachuu hin dandeenye baattanii seenaa xurii ofirratti hin galmeessina jechuun barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo ani dhimma tokkoyyuu mataa kiyyaa dantaa kiyyaa maatii kiyya naa qotii fi naa nagadii fi maatii kiyya naa eegiif miti kan ijaaraa jiru. Ilmaan kun ilmaan kaleessa harka duwwaa qabsoo gaggeessite malee kichuu yeroo dheeraa siyaasa adda bilisummaa Oromoo keessatti gangalattee qaramtee kan baate miti. Inni sun Eertiraa keessa waggaa 20 tureetu harka kennate carraatti dhabee dirreettuun dhufne deebi'ee diina tajaajile biyyittii kana keessatti har'a tika ta'ee irra hedduu ilmaan Oromoo dhiiga ka dhangalaasisaa jiru miseensa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa xiyyaaraan fuudhee galedha. Kanaaf ilmaan addirtu kunis siyaasaa fi waraanaa fi haala addunyaanitti jiru hedduu hubattee ijoolleen laallee walitti qabee dhiiga dhangalaastee saba ishee bilisa baasuuf diddaa qofaatiin ijoollee roorroon manaa baaseetu qabsootti jira. Salphaatti facaasuu ni dandeessu ta'a. Garuu yakki isin lafarratti hojjettani lafarrattis akka seenaatti rabbi birattis akka cubbutti isin gaafachiisa. Ijoollee kana bittimsuu gurmuu dhabsiisuu jaarmiyaarraa babaastanii jiraachisuun suni nama tokko waan miidhan sinitti fakkaatiin biyya miidhuu jirtanii. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara guduunfaatti deemu akka inni ammayyuu futtaafatee jiraatudha gochuutti jirtan. Ilmaan kana ani iddoo isheen duututti iddoo isheen madooftutti waliin jiraatee waliin taa'ee rakkoo isheetti dhiyaatee argee dhiigni ishee dhangala'u saba Oromoo rarraga tokkollee taatu haakku tokkollee taatu gara bilisummaa sabichaatti akka butuufi. Ilmaan kana bifa bifaan itti lalladdanii bifa bifaan waan adda addaa sammuu ishee keessa xurii keessanii 2 taatee 3 taatee akka facaatee jiraattu. Ilmaan akkasii kun immoo hirbaata diinaallee akka taatu gochaadha jiru. Mana keessatti akka ajjeefamtu gochaadha jiru. Ani mataa Oromoo walitti qabuuf malee Oromoo gandaan yookaan amantaan facaasuufi miti. Dhimma gandaa dhimma amantaas hin beekan. Amantaa yoo jettan amantiin kamiyyuu har'a Oromoo gargar baasuu hin jiru. Suni gaafa jaallan shinniigaatti amantii kamiin osoo hin taane sabummaa Oromummaatiin baane duunu waliini gallu waliineedhan sana gaafas awwaalame anaaf akkasi. Kanaafuu gandi kamiyyuu Oromoo gaaf tokkoyyuu gargar baaseen beeku inni gandaa na bira hin jiru. Oromummaatu manaana baasee sanaafini qabsoo gaggeessuu jira. Haala akkasii keessatti hanni yeroo hundumaa hin ijaaramiin garuu yeroo hundumaa waa'ee ijaarsaa haasa'e Oromoo ijaarsattaa ta'uun hin barbaachisu ijaaramee jiraate inni. Kanaafuu dantaa bu'aa bubuutuu yeroo dhuunfaaf jettanii uummata biyya keessa jiru immoo hin burjaajessiina. Uummanni kun seenaa kan inni barreessaa jiru qalamaan miti dhiigaani. Uummata dhiigaan seenaa barreessee lafeen utubaa jiru kanaa akka salphaatti immoo qoqqooduu dandeenya jettaniis yeroo keessan hin gubiina. Garuu hanga ta'e gufuun suni bakka silaa gahuu malan osoo hin gahiin yeroo itti gahuu malan irraas nama hanqisa. Hanqanarraaf immoo galma ilma gaha. Gangalachuu baay'isuu ta'aa maleessa. Kanaaf ijoolleen Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa kanaan callistaniituma abaluu bira jettanii facaatanii qawwee walitti dhuftee humna taatullee facaastanii dhiigaan fuunee kaanee nagaamaan diinatti kennaa jirtanillee diina kufutti qawwee Oromoon hidhiina. Ofii immoo gurmuu waliin jiraatanii jabaatanii lolichuu caalaa bu'aa bubuutuu miira yeroo gabaabaa suusii yeroo gabaabaaf jettanii ganda keessa jirtan jaarmiyaa keessanitti deebi'aa obse ingahaa dhiigni dhangala'uun hin barbaachisu seenaarraa beeknaa bira dabarreerraa. Kanaaf jaarmiyaatti deebi'aatii Oromoo gurmuu jabaa qabu jaarmiyaa eefitaa qabu ijaaruu jirru sanatti deebi'aatii falmaa hadhooftuu ka xumuraa sana gaggeessaa jechuun barbaada. Inni karooraa garuu jaaldaandii akkuma karooraatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo qaqqabu keessatti hirmaachuu qofa. Ayyee galatooma gaaffii keenya tokko lamannee goolbatti geessaa jirra. Rakkoo beelaan wal qabatee keessaa'uu kibba. I think haasawaa jaalmaroodhaa bal'inaan dhageeffannee qabxii hedduudha kaasaa jira. Qabxiilee kana irratti wal mari'achuun keenya ni barbaachisa. Maybe laayinaa isanii banna. Sometime maybe weekenditti illee ta'uu haasawaa ammaa kana. I think waa hedduu qulfii ta'anii darbatee jira jechuudha. Akkana miti. It's good liidarri tokko hogguu gabbahee uummata Oromootti waa dubbachuun tuni waa ibsitii jechuudha.
ibsiti keessaa'u haasofni irraa boodaa kun waan naagalee jira. Wani naagalee keessa addi bilisummaa Oromoodhaa amata 50. Addi bilisummaa Oromoodhaa feezii adda addaa keessa dabree jira. Wal bubuusuu, wal miidhuu, seenaa xurii qabdullee ni qaba, seenaa nama boonsistullee ni qaba. Ammoo ijoolleen tuni adda bilisummaa Oromoo nuti kaleessa irraa haasofnu sanii miti. Ijoolleen tun irra guddaan isii qeeroodha bareeki, qeeroof qarree. That's it. Adda bilisummaa Oromoo maquma saniin deemaa jirti malee beetee ba'aa amma seenaa adda bilisummaa Oromoo kaleessa saniin deemaa jirtu. Ijoolleen tun kichuu irra guddaan isaanii egaa Hacaaluun du'aa sitti makaman warri san duraatis yoo akkam guddate yoo hoggansa taate malee harka 95 jechuu dandeessan. Qeeroof qarreedha. Siyaasa tortoraa keenya kana wanni irraa beekan hin jirtu jechuudha. Wanni isaan beekan wayyaanee buusan tanasiif ni beeti ijoolleen tun qabsoon teenya butamtee ni beekan. Hacaaluun deessaa keessa dhabnee ni beekan. Hoggoloota keenyaan irraa itti hidhamee ni beekan. Soo kanuma siyaasaan isaanii kana ala wanni biraa ta'e isaan si odeessan hin jirtu. Galaasaa, Maarree, beetee Leencoolataa, Jaaldaawwat Ibsaa, Mararaa waan beetee nuti haasofnu kana tun ijoollee bira hin jirtu jechuudha. Wanni qulfii inni darbate keessaa piippuma tanaa bara haareetti caasaa isii tana ibsuu danda'u qabna na fakkaatti. Amma durallee garuu irraa yaadaatiin ture amma immoo ragaatti qaba akkanatti ragaa hojii kaa'utu gargaari. Obboleen keenya piippiin tuni eenyu? Opiidiyoodha? No. Jara maal taatan? Opiidiyoo qofaa miti. Piippiin har'aa abaawoodha obboleen keenya. Walii gala bokkam. Abaawoo qaama maqaa baafattee san hundaatu warra asmara irraa gale. Khasirna kana keessa gale. Khaarra beete goda keenya hundaa'u ijoollee tanaaf wanni chaalenjii guddaa ta'e karaa qabsoon Oromoo irra deemu jirtu iccitii beeku san turtu Abiyyi bira jira jechuudha. Opiidiyoon silaa haganaa qabsoo teenya miidhuu hin dandeessu. This is the truth. Pointiin guddoo marroon afaan beetee iccitaawaadhaan nu dabarsu jiru maali? Jarana bar qabsoo katti gaggeessaa jiru. Abaawoo kaleessa asmaraa tureetu galee arra beetee piippii keessatti muudamee iccitii teenya hundaa'u gannaqee nu wajjin wal lolaa jiraadha. Akkana jechuun maaligaa? Gandinii fi karaan kaleessa addi bilisummaa Oromoo irra deemaa ture arra qeeroo fi qarreen irra yaa'uu hin dandeessu. Because iccitiin bahee jira. Ebergaa bikka duraan itti dhokottu arratti dhokachuu hin dandeessu. Ijoolleen tun haareetti lafa haareya, tarsimoo haareya, hoggana haareya, barra qabsoon tun haaree dhalattee jechuu qabna. Silaa beetee warri asmaraa san gaaratti galee gonni ama 50 keessa dhokonnatuun arra silaa ijoollee teenyaafuu iiziidha jechuudha. Qabsoon laaftu. Opiidiyoon Oromoo beetee shaabii beeti malee waraana keenya beetu opiidiyoon. Namni waraana keenya dabarsee kan nu jiru eenyu warra kaleessa beetee adda bilisummaa Oromoodhaa turan. Gabaabinaan adda bilisummaa Oromoodhaa wanni warra beetee marroofaaf dhiisuu qabna jechuuf confusion kana keessaa bahuudhaaf. To be honest ilmaan ayyaa dhugaa rabbi ibsine eega beetee jaarraan abbaa gadaa irraa galee booda ilma qilxuudhaa irraa galee booda jaarraa taaddasaa booda beetee abaa'oon kanumaan naaf akkasitti ilaalaa jechuudha. Abaa'oo jechuun naaf ijoollee irra gaara jirtu kana. Silaa maqaa kanaa dhahuu baate namni biraa aduu irraa qaanfatee ni fadhaa jechuudha. Ammoo itti dalda'uudhaaf ammallee itti ofataa jiranii hatti fufan. Silaa abaa'oon biraatu beetee dhawamuu baate maqaan numaan fadhaadha. Hapiippii bira galeessanii miti amma hajidduu tana taa'u jiru jira jechuudha karaa nagaatiin qabsaa'aa jee. It's confusing. Nageenyi yoo jiraate marroon maal godha? Bara waan takka we have to understand. Yoo Daawud Ibsaadhaa karaa nagaatiin Oromoodhaaf bu'aa buusuu danda'u taate marroon maal gaaraa keessaa godha? Walii galla makkam? Ebergaa eega kaayyoon Daawud Ibsaatii fi marroodhaa tokko taate karaan nagaa jiraannaa Oromoon maa dhumti? Karaan hin jirree fi gaara jira. Dubaga abaa'oo karaan jirre
deemuu fadhu kana odoo ofirraa akkasitti deebisee fi inni ammoo yoo Oromoo maarree paartii wayii takka maqaa baafate irra bareeddu adda kajuusa irraa dhiisee jechuudha. Anyway kun haasawaa fuuldura ammoo maqaan kun isaanumaaf haqa ta'a ammoo marroodhaan wanni warroon chaalenjiin isaa nuuf gala ammoo gaabeetee maal jette Oromoon namni dhugaadhaa bofa guyyaa harkee gaggala ta'ee badheessa. Inni eega warra asmara irraa galee kan harke warra biyya alaa kanaas adda wallaalee ittumaa dhiisee jechuudha. Manfasumaan walitti hidhaman amma beektee kan biyya alaa jiru kan isaan jaallatu kunis wanni walitti qabachuu dadhabeefuu adda wallaalee gengilchuu dadhabee jechuudha. Ammoo manaama dhabaaf manaama sodaaf hirriba dhaban. Sabni biyya alaa jiru kun hundinuu gantuu miti. Kasi jaalatu kana walitti qabattee ijaaruun dirqama. Oromoo guddoodhaan biyya alaa jira. Biliyoona sosoo dandeessa. Baajata si barbaachisa. Wanni nama walitti qabadhu siin jennuuf nama walitti qabattee jechuun yaada walitti qabattee jechuudha. Maallaqa walitti qabattee jechuudha. Ubbaleen keenya qeeroof qarreen gaara jirtu beektee uffattee nyaattee bareeddee hidhannoo uffata bareedaa hidhannoo bareedaa wajjin loluu dandeessi jechuudha garaa guuttattee. Irra guddaa wannummaan beektee ijoolleen teenya gaara keessattuu nurraa beektee haganaa rakkattuu fi waan beektee humna guddoo biyya alaa jirtu tana eenyuuf dhiiftee dhamarroo. Hojiin tun hojii nama siyaasaati. Ati hoogganaa waraanaati. Waa hunda kophaa kee godhuu dandeessu. Arra ijoolluma tanaa jaartee hoogganuun kee bar dalagaa fuul taayimii bara akkana mokkalaa miti. Ibar kaawwee irraa ishee kif jettaa jechuudha. Qaamni biraa si gargaaruu qaba haadeeroo. Marroo siyaasaa dalaguu barbaannaa jechuudha. Marroo dippiloomaasii dalaguu barbaanna. Bar dippiloomaasiin militeeriidhaatii fi dippiloomaasiin siyaasaadhaa wal dhabdi. Dippiloomaasiin hawaasummaadhaa wal dhabdi. Dippiloomaasiin militeeriidhaa bakka warraa fudhattu jechuudha. Tana himuun taatu haadeeroo. Ammoo dippiloomaasiin siyaasaadhaa ammoo haan ni himta. Dalagaadhaa barsiisuu Ameerikaa wajjin haasofettee haamilee uummata keetii haasuun dalagaadhaa jechuudha. Dippiloomaasii akka militeerii dalagamtu san akkasuma dhiifadhu. Dippiloomaasii siyaasaa ammoo ta himamuu dandeessu. Ta miidiyaa irratti hoggaa dhufne Ameerikaa wajjin teenyeeti Mr. Joe ima jettanii moo namicha. Mr. Joe Hunter Boyne. Beetee Special Envoy USA wajjini odaa torbiidhaa haasawee najaata haasawee jechuun kaatuun dho'isuun barbaachiftu jechuudha. Waan dho'ifannus beekuu qabna, waan hin dho'ifannes beekuu qabna. Taanis gaa dippiloomaasii beetee sabaaf sababni hawaasa hojii goonuu jechuudha. Tunis bareeddu Oromoon har'a beetee hawaasa South Sudan wajjin, hawaasa Somaalee, hawaasa Afar, hawaasa Benishaangul Maarree kana wajjin biyya alatti nutis dippiloomaasii dalaguun tun dho'isuun nu barbaachiftu. Tun ololaa gabbaalee miidiyaa irratti agarsiisuu qabna jechuudha. Wanni an arkaa jiru maali? Adeeroon marroonis waan reyaalitii takka fudhan manaama sodaattee beektee hirriba dhabaa jirta jechuudha. Shira kaleessa maqaa adda bilisummaa Oromootii fi wanniidhaan dalagameef hawaasa kee kana sodaattee hin dandeessu adeero. Irra laaftuun mirga kanniif hawaasni biyya alaa kun haaf jaaru ban nama jaaru hedduu qaba. Hayyuu keessa jira bara. Irra guddaan hayyuu wanni gabbee hawaasa hin jaarreef akkam jee jaaraati si wajjin wal quba qabu eenyutti hiriirsaa jechuudha. Kanaafuu garaa bal'adhu qabsoota nabeetee akka khaliixatti bobaa jala kaayyattee deemuu hin dandeessu. Qabsoon tun siyaasa jajjabduu si barbaachisaa jechuudha. Waraanaan dhibbarraa dhibbatti sitti amanen ammoo siyaasaan gahaa mita deeroo irra dibaan faayidaan qabdu jechuudha. Egaa dhugaan firummaan balleessitu tumsaa si barbaachisa. Tumsaa si barbaachisa. Baraarra haasoo har'a keetii kana odoo ganamuu kan nuti haasoo dandeessi Oromoo tana sheeb godhaa deemaa jirta. Ati waraan sheeb gootamu hawaasa sheeb goota. Bikka hundaa otoo hin dandeessu hadeeru ati Yesuus Kiristoosii miti amma Nabiilaa Muhammadii miti jechuudha salaamullahi alayhim. Wahayyii samii sitti hin buutu. Waan beektu qabda waan hin beekne qabda. Tan beekne san kan warra beekuu dhiisi. Tan dandeenye warra danda'u dhiisi. Ati ta beektuu fi ta dandeessu san dalagi. Hojiitii harkaa jira ittiin boonaa jira waa takka tasa sohoma nuun qabnu
ammoo haa ta siyaasaa fi dippiloomaasii tan ammoo hayyuu hedduu lafa qisaasteefin jedhe. Ilaa yoo makkana dhohistee deemuu dandeessu moo gaafa masaraa seentee yaamtaa jechuudha hayyoota kana hundaa'u. No. Namni lafarra waliigaleeti mukarra baha jechuudha. Ibar finfinnuma seenuufu waliigaluu qabna. Addunyaan teessee nu eeggataa jirti. Karoorri Oromoodhaa maali? Gara siyaasaatiin. Laal. Waraanaan diina kee haleelaati. Siyaasaan ammoo lola waraana kee kana siyaasaadhaan justify goota. Dhugaa qabsooftuuf sankaa siyaasaan ibsita. Dippiloomaasiin gurguratta ammoo.